Gatii burcuqqoo kwaalitii fi saanii shorbaa akkasumas saanii ittoo kakeessummaati fi makarajii fannoo diizaayinii bareedaa ta'ee fi rakabootii guddaa jechuu maashaallah tabarakallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuuni laayik gochuun viidiyoo kana akkuma argitan viidiyoo waggaa lamaan har'aa akka carraa tahee guyyaa akkasiisanii yaadadhe viidiyoon kun baay'ee kagaraana nyaatee fi akkasuma hordoftootaafi kabajamtoota kiyyaa hedduu viidiyoo kanarratti gara torbaan sadii na dhukkubee ciise jechuudha. Sababbiin isaa wanni hin beekne nama hin beektu jedhanii gaara fagoodha bakki iddoo bishaanii an argadhee jedhe achi waraabee adaan jechuun warri viidiyoo hojjetu kun maal godha isiniif fakkaate viidiyoo kana hojjetanii jarkaanii qullaa baatan aniin tantee gowwittiin laga bu'ee deemsa sa'aatii lama booddee sanii jarkaanitti guutee waraabee bishaan baadhee deemee karaa walakkaa yoo bahee jedhu gaara irra jechuu tabba guddaadha nama mucuceessaa nama darbaa wajjin kofee jechuu jarkaanii hundumaafuyyuu viidiyoon kuni hedduu garaallee na nyaatee akkasuma ammuutuyyuu jechuudha kan qalbii na cabse keessa waggaa lama guutuu viyuun isaa 2,000 bichaadha na gaddisiise na dhagaame. Namootiin jaalatanii jettan achumaan laaluudhaan ammoo karaa qarshii kennu yookiin gatii meeshaaleetitti tarra isiniin jedha hordoftootaafi kabajamtoota kiyya. Sababni viidiyoo kana yaadadhee fi gaafa viidiyoo kana waraabu bilbila A15 jedhansa yookiin ammoo A15dha Galaxy. Kanaaf hordoftootaafi kabajamtoota kiyya takkayyuu bilbilas jedhee irra kaadhee hin beeku takkayyuu hojiif qaanfadhe illee hin beeku haala argitan kanaan viidiyoon daqiiqaa gabaabsuu danda'a. Viidiyoo jidduutti cufnee daqiiqaa lamaa fuunee yookiin daqiiqaa takka fuunee jidduutti cufnee kaanee karaa dheeraa deemnee kaanee hisaaba jechuu aanaa tokko deemnee kaanee deebinee viidiyoo keenya banna jechuu isinii galee kuni haala hojii adeemsa yuutuubaroota hundaatii fi walumaa galatti warra sooshaal miidiyaa kanarratti viidiyoolee adda addaa waraabuudha. Achi booda ammoo edit gootee otomaatika goota jechuu. Kanaaf amma mee gara meeshaa keenyaa deebinu tokkoffaa irratti kan asitti argaa jirtan meeshaalee biffee fi akkasuma immoo rakabootii guddaadha. Rakabootii kana lammaffaaf bitaa jira. Gaafa san qarshii 35,000 meeqaan bitee amma immoo 38,000 bitee itti sun ammoo meeshaalee kuukisii tiimiraa asii kan argaa jirtan kun sadarkaa qabaa diqqaan jira guddaan 4,500 xiqqaan aga 3,800 illee 3,000 illee 4,000 illee akkuma naannootii garagaraatiin bayaa hunda isaa isinitti hima. Itti sun ammoo sufraan isin asitti argitan kun kalariilee lamatu jira adii fi isa akka warqaamaa bunni of keessaa qabu kana inni kun baay'ee ana garuu natti tola. Adiin ammootu daran bareeda haa ta'u malee xuruun hin danda'u jedhee shakka. Kanaaf inni ammootuyyuu qarshii 6,800 torba akkasii matanii itti aansuun saanii kuukisii gosoota hedduun jirti. Takuma 14 jirti, takuma 12 jirti, takuma 9 jirti, takuma 16 jirti. Kan keessaa filattanii isintu ammoo 16 moo akkamii isiniin jedha hordoftootaafi kabajamtoota kiyya. Fermuuzii seettiidha gatii isaan beetanii qarshii 10,000. Asii kan argaa jirtan kun ammoo tuyyuu sinii xaafaati. Sinii xaafaa kuni fireen 6 akkasuma ammoo tuyyuu meeshaa wanni isin irra teettu qabatee dabalatee jechuudha. Hordoftootaafi kabajamtoota kiyya namootiin barbaadan lakkoofsi bilbilaa kan asirra jiru kana midijaan rakabootii Dubaayii cinaa taa'u kan 10,000 jira kan 12,000 jira kan 14,000 illee jira garuu midijaa amma dhufe ka gurraacha san argitanii inni suni forjidiin isaa katama gabaa guututti hidhaacitee jira. Isinii galaa jira miti akka hin gowwoomanne isiniin jechuu barbaade qarshii orijinaalatiin forjidii akka hin binne tokkoffaa saayiziin kanan gahu gurraacha dheengadda gadhiisesan kalarii 3 jira warqaamaan jira gurraachi jira. Rasaasiin jira isinii galaa jira miti akkasuma siinii arabiyaa tana jechuun namni barbaadan hundi keessanuyyuu order godhattanii ajajuu dandeettan. Kana qofa osoo hin tahin saarbiisii kwaalitii meeshaalee hedduu kan isinitti himuu hedduu har'a qarshii caalaa jechuudha. Jabanaalleen akkuma barbaadaniin qarshii fi sadarkaa isaa eeggatee kan jirudha. Burcuqqoon asitti isin argitan tun takuma 4,500 jirti, takuma 5 jirti. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isii qofa odoo hin tahin baay'ee tan bareedduu fi tana caalallee tan bareedduu hedduu jirti. Burcuqqoo juusii ta'uu dandeetti. Kan akkasuma muutuyyuu bakka duyuufa mufaddala keessanii qofaaf baatudha. Girgiraatii kana akkasuma ka sukkaaraati rakabootiin guddaa tahee jiddu galeessa tahee yeroo hunda isa kana qabatee dhufa jechuudha. Ammoo sammuna kana rakabootii wal fakkaataa filataa jira namni faayee waan isin ajaa'ibee isin hin dhiifnerra. Kanaaf rakabootiin Dubaayii qarshii 27, 28, 29, 30, 33,
soddomii haga 40 illee ni argattani waliigalatti jechuu xaqama rakabooti Dubaay maal qaba meeshaa akkanatti bira taa'u kana hundaayyuu qabaachuu danda'a dhabuullee danda'a sababbiin isaa jechuudha meeshaan isarraa deemu warqaama wanni ta'e guutuun karakabooti Dubaay waliin deemu yoo ta'e karakabooti Dubaay jettanii xaqamtanii dhiyeessuu ni dandeettanii jechuudha hunda keessa maasha Allah tabarakallah burcuqqoon tuni jookin tun baay'ee natti bareede dhugaa rabbi dubbachuu hasi kan argitan saanii shorbaati qarshii 10,500 hordoftootaf kabajamtoota kiyya saanii shorbaa xiqqaa lama qaba kidaanii guddaa ka shorbaa qaba isa caalaa jechuu meeshaan sibiila inni keessa taa'u hedduu kan namatti toluu fi qalbii nama gammachiisuu isiniin jedha hordoftootaf kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya subscribe like akkasuma immoo share hiriyoota keessanii gochuu hin dagatinaa hin irraanfatinaa YouTube kun daddafee akka sa'aatiin laallamu waliif qooda la isinin jedha asitti kan argaa jirtan kan ittoo isan jechuudha inni kun qarshii ani kabite kanam afurii dhenga doollara bite isinin jedhe kanam tokko kana namni lama fudhatee jira kun sadaffaadha tokko bicha tafe gaafsan qarshii 13,000 fi dhibba meeqan bite hordoftootaf kabajamtoota kiyya 14,500 illee jedhani bakka garii suuqatti 18,000 illee himanii kanaaf akkasitti akka beeytanii wanna jettan bitattan barbaada itti aansuun hordoftootaf kabajamtoota kiyya gatii meeshaalee guutuu namni tokko yoo barbaadanii jettan warri meeshaa gaafattan jechuudha ni haan of kolcha Servisi lafatti argaa jirtan kuni qarshii 8,000 injira 9 injira 10 injira ya Allah servisiin baay'ee babbareedu kuni 12 fa'a 11 13 sanniin haga ammaatitti viidiyoo irratti isinii fideen beeku isa san namnis baay'inaan namni keenya bitatee hin beeku osoo bitattanii takkitti argitanii jettanii namni marti keessanuu isa malee hin bitattanii kanaaf inshallah wa ta'ala meeshaa kan haga dhumaa laaluudhaan asii xiqqoo bizii taajira harka meeshaa fuudha sagalee irratti isinii qabaa jira meeshaa walii goora kanaaf hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa makara jiintu namoota iyyuu wallahi yaadadhu 7 taate 8 taate 6 taate dhiifa manarraa taa'e isiilee daftarri na biran jiru kanaaf isin jaaladha isin kabaja asii kan argaa jirtan qabduu daabbooti qabduun daabboo babbareeddu taatee fi akkasuma immoo hedduu danuu namatti toltu dhufee jira order godhachuudhaan hin dagatina lakkoofsi bilbilaa kan asirra jiru kana yeroo hundaayyuu na dubbisuudhaan viidiyoo kiyya like share godha waliif qooda keessattuu YouTube kun haaraa waan ta'eef meeshaa kana haga dhumaa laala sagalee illee yoo irra jiraachuu baate hin ifatina isin fayyada waan ta'eef horaa bulaa ijoollee illee ni wacaarte asii hojjetaa meeshaa nama ka daddaffii nama fudhataa jiran hidhaa jira waan ta'eef fayyaan faaya